haalaan barbaachisaa ta'e akkasiin agarsiisa. Akkasuma hundi keessan namni bilbila irratti akkaawuntii adda addaa fayyadamu yoo jiraate jechuudha. Namni bilbila irratti akkaawuntii adda addaa fayyadamtan indaalle keessan barnoota haalaan barbaachisaadha. Bilbila keessan irraa iimeelii qabdu taanaan giddeetaa siitingii kana sirreeffachuu qabdu isin jedha. Iimeelii bilbila irraa qabdu taanaan giddeetaa iimeeliin keessan lakkoofsa bilbilaa qabaachuu qaba. Akkasuma rikoovara qabaachuu qaban isin jedha. Haala kamiin iimeelii rikoovara hin qabne rikoovara jala kaawwanna. Iimeelii lakkoofsa bilbilaa hin qabne yookaan immoo akkaawuntii lakkoofsa bilbilaa hin qabne haala kamiin lakkoofsa bilbilaa itti guuttannaa isa jedhu isin agarsiisa har'a. Akkaawuntii bilbila itti fayyadamtu taanaan giddeetaa siitingii kana yookaan immoo barnoota kana hordofuu qabdu isin jedha. Haala kanaan haala isin rikoovara itti guuttattanu lakkoofsa bilbilaa yookaan immoo paaspoortii jiimeelii keessanii haala isin itti qollofattanu jechuudha. Egaa karaa barnootaa deemuun duratti warri barnoota iimeelii gaa hedduutu jira. Chaanaalaan koo jala galuu irraa barachuu dandeessanii iimeelii bilbila irratti fayyadamaa jirtu yookaan immoo Google akkaawuntii bilbila irratti fayyadamaa jirtu taanaan giddeetaa seera iimeelii kana eegdanii itti fayyadamuu qabdu yookaan immoo iimeelii keessan keessaa akkaawuntii keessan keessaa kaada dogoggora qabu takka sirreessuu qabdu isin jedha. Kanaafuu warri haaraa ta'an jala galuudhaan gaa chaanaala kan koo jala galuudhaan viidiyoo hedduu jira irraa baradhaa isin jedha. Gara barnootaa deemuudhaa gaa siitingii bilbilaan isintu iimeelii akkaawuntiin takka verify hin taane taanaan yookaan immoo dogoggora takka waa takka irraa hir'atee jira taanaan namni bilbila keessan keessa seenee mistira keessan beekuu danda'a yookaan immoo akkaawuntii keessan cabsuu danda'a isin jedha. Kanaafuu akkaawuntii kana sirreessuudhaaf Gmail akkaawuntii rikoovara hin qabne yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa itti hin guutamne takka sirreessuudhaaf lakkoofsa bilbilaa itti guutuudhaaf yookaan immoo rikoovara jala kaawwachuudhaaf gaa siitingii irra seenuudhaan Google akkaawuntii kan jedhu siitingii irra geessintanii Google service kan jedhu kaanii tuqxachuudhaaf bilbila keessa irraa Google service irra tuqxanii mana jiru Google akkaawuntii kan jedhu kaa tuquudhaan bilbila keessan irraa gubbaa kana irraa as xoftanii security kan jedhu gubbaanii kaawwattu jechuudha. Iimeelii keessan akkasuma qollofamee hin jiru taanaan furaan kun haala kanaan mallattoo bicaa isin agarsiisa taanaan giddeetaa Gmail akkaawuntii keessan qollofachuu qabdu jechuudha. Mallattoon kun giddeetaa bicaa kaa'uu qaba jechuudha. Bicaa yookaan immoo raayitii isin haala kanaan gaa bilbila keessan irraa gaa mallattoon kun bicaa ta'ee taa'uu qaba raayitii ta'ee isin taa'uu qaba isin jechuudha. Mallattoo tiira yeroo tuqxan gaa achuma ni tuqxu bakkuma mallattoo bicaa isin agarsiisaa jiru kana irra tuqxu jechuudha akkaawuntii keessan sirreeffachuudhaaf. Fakkeenyaaf achirra eega tuqxanii gara fuula duraa isin naqa yeroo isin naqe haala kana isin baasa. Bilbila keessa irratti akkana mallattoon kun haala kanaan isin ba'uu hin qabu isin jedha. Mallattoon kun raayitii ta'uu qaba indaallisaa fakkeenyaaf ganjallaa kana lama raayitiin haa ta'ee jira. Kun immoo ka gubbaarra jiru kuni rikoovariin fi biroozariin kun oofii ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu haala kamiin raayitii godhanna yookaan immoo haala kamiin oon godhanna isa jedhu dudduubatti deebi'uudhaan gaa achumarra bilbila keessan ola xaa'uudhaan suuta itti ola xoftuu eegalu xoftanii ganjallaa akkaawuntii Gmail keessanii fakkeenyaaf dudduuba deebi'ee agarsiisa. Paaspoortii isaa yoo hin beektan ta'e haala kamiin akka seenuu dandeessan. Paaspoortii hin beektan yoo ta'e paaspoortii bakka jedha kan xiyya fi lafiitiin ni jira bakka sana ni tuqxu xiyya fi lafiitii sana jechuudha. Yoo ta'e haala kanaa isinii baasa yoo beektan enter your passport bakka jedhu sanduuqa kan keessa dhaquudhaan paaspoortii iimeelii keessanii beektu yoo ta'e enter your passport bakka jedhu kana sanduuqa kan keessatti paaspoortii isaanii naqxu yoo hin beektan ta'e immoo forget kan jedhu kana ganjallaa ni jira. Forgeeti kaanii fayyadamtu jechuudha yookaan gara fuula duraatti deemtu paaspoortii isaa argachuudhaaf paaspoortii iimeelii hin beekne jechuudha. Yeroo isin dhuftan gaa haala kanaan forgeetii irra fidee paaspoortii haaraa galchiisanii jira asirratti bilbila keessan irratti sanduuqa lama isinii baasa. Haala kanaan gaa yeroo isin achi geessan paaspoortii forgeetii eega buxuxanii sanduuqa lama isinii baasa. Sanduuqa kaan keessatti kaawwalaa keessatti paaspoortii haaraa ni naqattu addisii jechuudha. Ganjallaatti illee kanuma gubbaatti naqxan ganjallaa kaatti ni naqxu. Lacheen kana eegatti naqxanii kaatanii change passport bakka jettu kaa ni tuqxu ganjallaadha jechuudha. Lacheen eegatti naqxanii change passport bakka jettu kana tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Yoo likkii hin ta'in haala kanaa isinii baasa. Yoo likkii hin ta'in jechuudha paaspoortiin isaa. Yoo likkii hin ta'in haala kanaa isinii baasa. Ammallee erga tuquudhaan paaspoortii isaa yoo likkii hin ta'in jijjiirtu jechuudha. Haala kanaan gaa change kan jedhu eega tuqxanii ammallee haala kanaan gara fuula duraa isin baasa. Yeroo inni haala kanaa isinii fide gaa get start kan jedhu tuquudhaan get start bakka jettu gaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Ammallee eeyyamatti kennitu jechuudha. Yeroo isin achi tuqxan gara fuula duraa yookaan gara fuulduraa isin naqaa jechuudha asirra tuquudhaan. Akkaawuntii keessanii wal quunnamsiiftu jechuudha yookaan immoo paaspoortii isaa eega jijjiirrattanii kaatanii paaspoortii isin itti naqachuu qabdinu jajjabaa ta'uu qaba. Yeroo kana haala kanaan fidee dudduubatti isin deebisa qafoo keessan keessa yookaan immoo dudduubatti fidee isin deebisa jechuudha. Haala kanaan fidee isin baasa. Kanneen kana indaalleessaa verify gochuu qabdu yookaan immoo akka inni isin simatamu lakkoofsa bilbilaatii fi rikoover email bakka jiru kana itti guutuu qabdu isin jedha. Kanatti guutuudhaaf gaa adda ka jette fi lafiitii lakkoofsa bilbilaa fi lafiitii ni tuqxu yeroo takkaaf yoo barbaaddan immoo dudduubatti deebi'uudhaan
ganjallaa kaa dhufuudhaan recover point dudduubatti deebi'uudhaan haala kanaan ganjallaa kaa dhufuudhaan recover point bakka jedhu tuquudhaanis itti guutuu dandeessu. recover point bakka jedhu eega tuqxanii haala kanaan adda recover point siin jira lakkoofsa bilbilaa haaraa itti naqee sin gaafata. Lakkoofsa bilbilaa haaraa bakka kanatti galchitu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa ka koodiin irra isinii seenu lakkoofsa bilbilaa asitti guutuudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Asirratti lakkoofsa keessanii gootu keessa hirka jiru. Yeroo kana next gootu koodiin lakkoofsa bilbilaa kaarra isinii seenaa jechuudha. Get koodii ka jettu ganjallaa kaa tuquudhaan akka koodiin isinii seenu inni gootu jechuudha. Asirra verification koodii isinii dhufa yeroo isinii dhufee bakka kanatti nattu sim card irraa fuutanii jechuudha. Lakkoofsa verification koodii fakkeenyaaf okay walakkaatiin boodaan naxxanii fiduu dandeessu yookaan immoo inni isinii guutuu danda'a. Haala kanaan gaa bakka kana fiddee nettu jechuudha. Lakkoofsa meeseejiin seenee jira. Verification koodii haala kanaa asirra galchitu. Haala kanaan lakkoofsa bilbilaa verify gootu yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa haala kanaatti guutuu yeroo itti guutan haala kanaa isinii baasaa dudduubatti deebi'uudhaan mallattoo sun baddee jirti jechuudha. Kan biraa ammallee ganjallaa kana yeroo kana haala kanaan mallattoo kun mallattoo raajeffannoo mallattoo bicaa isinii kaa'e kana irraa isinii balleessaa jechuudha. Kan biraa recover emailiitti guuttachuudhaaf gaa recover email bakka jana guutuudhaaf achuma waan immoo leebuudhaan bakka kana tuquudhaan itti naqachuu dandeessu yookaan immoo achumarraa recover email bakka jiru fiillafiitii tuquudhaan recover email bakka jedhu kana fiillafiitii tuquudhaan itti guuttachuu dandeessu jechuudha. Recover emailii keessan kana haala sinachee tuqxan ammallee paaswoordii isin gaafata waan isin paaswoordii ammatti jiratta yookaan immoo bilbila keessa waa isin qollafattanii isin gaafata asirratti paaswoordii isin gaafata paaswoordii itti naquudhaan next yookaan immoo fiillafiitii kana next kan jettu ni tuqxa jechuudha. Paaswoordii gmailii keessanii kan ammaa kana isin gaafata paaswoordii isaatti guutuudhaan next kan jettu fiillafiitii tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Iimeeliidhaa fi lakkoofsa bilbilaatii fi iimeelii itti guutuu qabdu bakka kanatti iimeelii takka ka bilbila irraa qabdan fiddanii asirra galchuu qabdu bakka kana tuquudhaan gmail akkaawuntii bilbila irraa qabdan itti naqxu asirratti naquudhaan next gootu gmailii sana bakka sana naquudhaan gmailii takka next gootanii koodii isin gaafata koodii haxanii fiddeeftu gmailii keessaa du'a lakkaadhaan boodaan gmailii bilbila keessa irra seenuudhaan koodiin verification achira waan seenee jiru jennaan iimeelii keessan irraa haxanii koodii kan isin ergamee ka'e bakka sana geessanii galchitu jechuudha. Koodii verification koodii asirraa fuudhuudhaan haxanii iimeelii sana irra ni galchitu jechuudha. Bakka sana haxanii naqxu jechuudha. Bakka iimeelii bakka hamma irraa koodii fuudhuudhaan bakka sana naqxu jechuudha. Koodii sana inni barreeffattu yookaan immoo kooppii godhachuudhaan fiddanii achirratti naqxu yeroo achirratti naqxee kaatan haala kanaan den godhee isin gaafata ammallee denni gootu gmailii akkasuma recover haala kanaan itti guutu jechuudha. Yoo itti guutan hamma tokkoon nu hafee jira jechuudha. Tokko maaltu nu hafee save browser bakka jedhe kan inni tuqxu xiyya sana tuquudhaan continue ni gootu yookaan immoo browser keessanii wal quunnamsiiftu jechuudha. Kan irratti paaswoordiin save ta'u kan akka kuruumii yookaan immoo saamsingii kanuma qabdan sanaan wal quunnamsiiftu jechuudha. Haala kanaan gaa egaa wal quunnamsiiftanii yookaan immoo verify gootanii dudduubatti deebi'uudhaan gmail account isaanii ilaaltu haala kanaan qollofamee jira jechuudha. Amma waa tokkotti isin hafa lakkoofsa bilbilaatti guuttattanii recover jala kaawwattan jechuudha ganjallaa kana. Waa tokkotti isin hafa jechuudha. Amma asirratti kan isin hafu two step verification on gochuu isin hafa lakkoofsa lama kana on gochuu isin hafa isin jira. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu yookaan immoo kana haala kanaan on godhadhaati namni bilbila keessan cabsee seenuu hin danda'u isin jira. Lakkoofsa lama akkasiin on itti guutanu guyyaa biraa isin agarsiisa. Viidiyoo isin dhiyaataa viidiyoo kana laayikii tuquu hin dagatina. Barnoota har'aa keessaa waan isin galuu jiraate komentii naa kaa'aa. Hanga walitti deemutti nagaan tura.